ayyaana kana saweeffachuudhaanis hayyoota iddoo kanatti affeereetiin yeroo ayyaana kana kabajnu maal of eeggannoo nuti taasisuu qabnu yeroo kanatti dhukkuba koronaa wal qabateetiin addunyaa dhukkuba raasaaru kana irratti yoo haasofne yoo maal ta'a kan jedhu irraa isin haasofsiisuuf ayyaana keessan ayyaaneffachaa maal irraa akka of eeguu qabdanii fi yeroo ammaa tana kana dhukkubni kun maal akka fakkaatu mee beekumsa qabnu irraa waa takka isiniif jechuufi isinis waan beektaniif waan taajjabdanirraa toora bilbila keenyaa 02 21 11 93 akkasumas ergaa gabaabaa 8331 yaada keessan nungaa irratti mari'annee dhukkuba kana hambisuudhaaf akkasumas du'aatii fi miidhama isaarraa ooluudhaaf waliin taanee haa hojjennu. Dhimma kanarratti kan affeere Dr. Taayyee Toleeraati. Dr. Taayyee Toleeraa digirii jalqabaatiin nama doktoreetii fayyaa haakimaa ta'ee barate lammaffaadhaan qorannoo fayyaa hawaasaa irratti akkasumas digirii sadaffaa PhD dhaan immoo qorannoo fayyaa hawaasaa irratti hojjechuudhaan nama beekamu. Geggeessummaa irratti ittaanaa hoogganaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa ta'es hojjeteera. Akkasumas qorannoo instituutii dhukkuboota daddarboo ta'uudhaanis geggeessummaadhaan hojjeteera. Ministeera fayyaa keessattis nama hojjetanii muuxannoo yeroo dheeraa qabu waa'ee dhukkuba koronaa kana ilaalchiseetiin hordoffii isaan xiinxallii irratti taasisan irraa isin affeerreerra. Isaanis akkasumas yaada isaan irraa darbu kana sirnee akka irraa fayyadamtan kallattiidhaan akka hordoftan. Dr. Taaddasaa Seedaat speeshaalistii wal'aansaa nerviit akkasumas digirii jalqabaa haakimummaadhaan digirii lammaffaa akkasumas speeshaalistii waa'ee nervii irratti digirii lammaffaa dhukkuba akkasumas daddarboo yookaan fayyaa hawaasaa irratti public healthidhaan mastarsii nama qabu. Waa'ee kana irratti qorannoo taasisaniin sana malee naannoo kanneen irratti hawaasa keessa barsiisuudhaan fedhii isaaniitiin waan qabanirraa hawaasa irraa dhukkuba ittisuudhaaf hojii hojjetan irraa iddoo kanatti kan affeerre isaanis naasumadhaan baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan. Hayyee isin lachiyyuu daqiiqaa tokko kenna. Hayyee doktor akkam jirtu? Jamaal nagaa. Fayyaa jirtu? Hayyee. Nagaa. Duraan dursee wanti jechuu barbaadu. Hayyee. Hordoftoota amantaa kiristaanaatiin hundaan baga guyyaa du'aa ka'uu gooftaa Yesuusin geessanii ayyaana gaariin jedha. Hayyee ulfaadha isinis itti fufaa doktor. Anis akkasuma hordoftoota kiristaanaatiin baga ayyaana du'aa Kiristoos isin ga'e ayyaana kana yeroo kabajan of eeggannoon riqatii isaanii yookaan immoo fageenya isaanii meetira 2 irraa eeganii yoo nyaatanillee foon jiidhaa kan akka nyaanne of eeggannoo akka godhan ayyaana isaanis ayyaana gaarii isaanii hawwaa ayyaana gaariin jedhan. Hayyee nuti saasumaan irra deebineetiin ayyaanni kun ayyaana gammachuu ayyaana nagaa akkasiniif ta'u isiniif hawwina. Mee Dr. Taayyeettiin deebi'a. Dr. Taayyee mee xiinxallii waa'ee dhukkuba koronaa kanarratti mee maal laaltan maal argitan muuxannoo qabdanirraa dhukkubni kun maal akka fakkaatu mee hawaasaaf yaadachiisuudhaaf hawaasnis baay'ee waan kana hordofaa jira isinis yaadachiisuudhaaf mee waan kanarratti waa jedha. Egaa akkuma beekamu dhukkubni koronaa kuni yeroo dheeraadhaaf dhukkubni akkanaa dhaloota hedduu irratti mul'atee hin beeku. Kanaan dura dhibeen kana fakkaatu sadarkaa kanaan uummata kan miidhe akka addunyaatitti akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1918 kan uumameedha Spanish flu kan jedhamudha. Isaan booda dhukkubni nama baay'ee miidhe akkasumas immoo du'aatii namoota baay'ee kan fide dhibeen koronaa kun dhibee guddaadha. Biyyoota hunda jechuun danda'ama. Biyyoota hunda keessatti mul'atee jira. Biyyoota gurguddaa jechuun biyyoota keessumattuu dureeyyii ta'an kan akka Awurooppaa keessa jiran Ameerikaalleen
akkasumas biyyoota hedduu kan miidhaa jirudha. Biyya keenya keessas lakkoofsi isaa xiqqaa haa ta'u malee yeroo ammaa kana namni baay'inaan dhukkubsataatidha kan jiru. Gara fuulduraatitti wanti baay'ee nama sodaachisudha jechuudha. Kanaaf uummanni akkuma duralleen Dr. Taaddasaan dubbate fageenya ofii eeguu akkuma ministeerri fayyaa gorsa kennaa jirutti fageenya eeguu akkas harka dhiqachuu harka odoon dhiqatin afaan funyaaniif ija tuquu dhiisuun akkasumas immoo mallattooleen dhibee koronaa kun yoo kan irratti mul'atu ta'e dafee mana yaalaa deemuu akka qabudha. Bilbilli bilisaan kan bilbilamuun jira sanaan bilbilee gara mana yaalaa deemuu qaba jechuudha. Naa dhukkubni kun akkuma dhukkuba kaanii odoon ta'in baay'ee dhukkuba cimaadha. Fayyaa keenya irratti rakkoo guddaadha kan uumu. Ikoonoomii irratti rakkoo guddaadha kan uumu. Kanaaf of eeggannoon isaatis sadarkaa san irratti ilaalamuu qabaa jechuuf. Hayyee ulfaadhaa galatooma isinitti deebi'aa. Mee Dr. Taaddaseenis xiinxallii qabdu inuma waa agarsiisuudhaafis fedhii jechuun waa qopheessitanii mee qophiisanirraa dhukkuba kana mee akkamitti ilaaltan? Asiin duras yeroo sadii si akkanaa kana walitti deebinee akkana irratti xiinxallii kennaa jirra. Hawaasa irrattis mariisaa ture. Mee yeroo ammaa tanaa kana maal fakkaata? Dhukkubni kun maal fakkaata? Mee isa kana eegallo. Dhukkubni kun akkuma amma haasamaa ture yeroo dheeraa haasofne egaa dhukkubni daddarboon beekama hedduutu jiru. Dhukkubni daddarboo kun baakteeriyaan jira, vaayirasiin jira. Dhugaa kunni gosa vaayirasii keessaa isa tokko jechuudha. Vaayirasii hedduutu jiru. Fakkeenyaaf reenoo vaayirasii kan jennu jira, adinoo vaayirasii kan jennu jira, enteroo vaayirasii kan jennu jira. Kun immoo koronaa vaayirasii jedhama. Koronaa vaayirasiin kun qaccee adda addaa qaba. Dhibeen kun dhibee haaraadha. Qacceen isaas hedduutu jiru. Akkuma beekamu aanaa chaayinaa tokko keessatti ka'ee OB kan jedhamtu yeroo sunitti shakkiin jiru kuni qufaadha yookaan nimooniyaa kan jedhamu waanuma salphaadha jedhaniitti yeroo fudhatee ture. Egaa dhibeen kun achi ka'ee gaafa tatamsa'ee chaayinaa muraasa magaala keessa gaafa tatamsa'u shakkiin uumame isatti aanee immoo biyyoota ollaa kan akka Taayilaand kan jedhaman kan birootu jiru. Isaan kanarratti gaafa tatamsa'ee deemu dhibeen kun kuni kan duraarraa kan nimooniyaa jennurraa yookaan immoo vaayirasii kan jennu vaayirasii addarraa kan uumamu isaa miti kuni xinnoo nama miidhaa kan jedhu shakkiin uumameet akka epidemikitti ilaalan. Epidemik jechuun dhibeen tokko biyya tokkotti uumamee yoggaa tatamsa'u iddoo biraatti kan deemne biyyi sun to'achuu kan dandeessu. Isaa alatti deemee biyyoota biraa gaafa waliin ga'u achi aanee immoo keeziin isaa gaafa dabalaa deemu epidemik kun gara biraatti jijjiirame jechuudha. Fakkeenyaaf biyyoota hedduu gaafa waliin ga'u epidemiin kun isaa alaa keeziin immoo 10,000 ol waggaa deemu kuni addadha jedhanii gaafa addunyaan baay'ee wal ga'u immoo paandemik jedhama. Paandemik jechuun immoo dhibeen kun biyyoota yoo xinnaatan 150 yoo waliin ga'e akkasumas keeziin isaa garmalee yoo dabalee deeme isa kana paandemik jedhanii WHO'n dikileerii godhe jechuudha. Kanaaf dhibeen kun adda akkuma Dr. Taayyee nama kaasanitti dhibeen kun addunyaa kanarratti yeroo calqabaatiif vaayirasii ta'eetoo namoota akkasitti miidhuunsaa adda. Asirratti anan kaasuu barbaadu. Dhibeen kun ofiisaan deemu. Vectors kan jennu jira. Primary secondary vector jechuun kana baatanii kan deeman jechuudha. Fakkeenyaaf xiyyaarri secondaryidha. Primary vectoriin garuu nama. Namni xiyyaara keessa deemu biyya biraatti deema. Baay'ee Chaayinaa irratti odoo sirriitti hojjetamee raata achumatti hafa ture. Dagannoon sun yeroo sunitti shakkii adda addaa yaa uumeef dhibeen kun haaraa yaa ta'eef dagatamee booda laayinii irratti giraafii irratti ilaalla akkamitti akka dagatame. Veektarii lamatu jira jechuudha. Namni veektarii isa tokkoffaadha. Veektarii lammaffaan pileenidha. Awurooppileeniin biyya adda addaa deema. Namni kun immoo kana baatee deema. Mallattoo odoon argisiisin biyya isaatti fudhatee deema. Biyya biraatti illee geessaa jechuudha. Kanaaf dhibeen kun atattamaan tamsa'uunsaa lammaffaa immoo afuuraan darbuunsaa inni kuni adda godhee jira. Kabiraa laand tiraanspoortiidha. Jechuun lafarra kan deema baaburri jiru, konkolaataan jiru, taaksiin jiru, waan adda addaatiin yookaan meeshaa biyya alaatii fe'uun hin jira. Kanaan illee hin darbaa jechuudha. Kanaaf veektariidha jechuun namni akka veektariitti kana buusaan fakkeenyaaf bookeen busaa baatti. Busaan sun baattee gaafa nama dhiiga xuuxxu dabarsiti. Kun immoo namarraa namatti darbaa jechuudha. Veektariin eenyu nama jechuudha. Namni sun primary vector jira, secondary vector plane, European international plane kun tatamsee jira. Kanaaf yeroo ammaa kanatti baay'ee miidhaa geessise tokkoffaa
dhibeen kun haaraa yaa ta'ee fi lammaffaa gizee outbreak sun uumamu shakkii uume. Kun qofaadhaan nimoonni jedhanii dagatame to'annoo hin danda'amne jechuudha. Akkuma beekamu eega addunyaan dammaqxee booda eega biyya waliin ga'ee booda duubatti deemuun isaa rakkisaa ta'e jechuudha. Ammallee sadarkaan isaa deemaa jira booda ilaala giraaf irratti. Kun asirra jira. Egaa kuni mallattoo isaati kun mallattoonni argisiisuudha kaafii kontaaktii amma fakkeenyaaf harka waliin godhiina biriizingiidha garuu mallattoonni qabu inni guddaan qaamni namaa garmalee ho'aa qufaa godhatu gufaa goggogaa godhatanii hin dadhabsiisaa achi booddee hin argansiisaa hafuura kuta. Inni kun yeroo gabaabaa keessatti kan mul'atu isa kana ittisuudhaaf kan godhamu inni kun. Kuni kontaaktiin yookaan dhugaa qufaan diroopileetiin darbuu danda'a. Kanaaf afaan ofii qabatanii akka qufaan namni walirraa siqanii akka qufaan harkallee ofirra kaa'anii akka qufaan immoo kontaaktii yookaan immoo harka wal qabachuun walitti dhiyaachuun yookaan social distance kan jennu kun meetira 2 walirraa hiqanii taa'uun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf 2020 COVID jechuun abbreviationidha. 20 jechuun 20 second hand washing different harka dhiqachuu sarkaa adda addaatti akkaataa harka dhiqatamu mul'ateera yeroo baay'ee pictureidhaan sakandii 20 harka dhiqachuu 2 jechuun immoo 2 meter social distance walirraa fageenya meetira 2 addaan fagaatanii taa'uu yookaan deemuu yookaan immoo harka wal fuudhuun dhorkaa akka ta'e avoiding handshake jechuun harka waliin qabatiinaa waliin tuttuqiinaa meeshaa adda addaa waliin tuttuqiinaa kan jedhudha. Inni kun mallattoo isaati. Mallattoo amma kaasaa ture sun isa guddaadha. Parsantii guddaa qabata. Qufaa goggogaa qufa'uu, hafuura kutuu, dadhabsiisuu. Kanaaf kan qabatee too hafuura argansiisota yeroo baay'ee namoonni maashinarra kan ta'an yoo respiratory systemiin garuu miidhame isarra gahu. Kuni picture argisiisu yeroo ammaatti actually kuni keeziin argisiisu kun kaleessa dabalee jira 2.27 million keezii jira. Achuma deeziin amma kun deeziin illee dabalee jira. Recovered jira mild conditions kuni maal argisiisa akkasumatti kiraafi kana kaa'u miti. Keezii deezii fi recovering already closed keezii jedhamu. Closed jechuun namni du'e hin deebi'u namni immoo fayyee recovered ta'e mana deebi'e hin deebi'u. Garuu yeroo ammaatti yaadda sumaa inni mild condition isaan kun active case jedhamu. Mild condition kana serious condition isaan kun active case jedhamu. Active casein kuni percentaan akkuma ta'etti serious conditioner kan jiran akka addunyaatti kun akka addunyaatti argisiisaa jira. 4% baay'ee serious or critically dha jechuudha. Percentaan 96 immoo mild condition isaan kun active case jedhamu. Yeroo ammaatti akka addunyaatti tajaajilarra yookaan mana yaalaa kan jiranii recovered fi deeziin already closed case jedhamu. Closed jechuun already bahaniiru kan du'aniiru jechuudha. Isaan kana ofitti hin deebisu yoo recovered casein kun dhibee akka haaraatti godhatanii dhufan malee deemaniiru jechuudha. Kanaaf yeroo ammaatti sadarkaa addunyaatti kan jiru isa kana. Inni kun akka addunyaatti giraavii actually perfect miti kuni giraaviin kun akkatti deemas yoolee yeroo ammaatti jechuudha dabaleera amma keeziin gidduu kana dabale akkasi deema. Kuni communities akka biyya addunyaatti kan jiru biyya hunda yoo wal qabata garuu biyya adda addaatiin biyya fakkeenya akka Ameerikaa akkas deemaa jira yeroo ammaa. Ittaanee Spainidha, ittaanee Faransaayidha, ittaanee Itaaliidha akkasumatti deema. Chaayinaan amma gara gadii jirti akkas giraafiin isaa. Kun giraafiin kun waan sadii nutti argisiisa. Garuu calqabni isaa keeziin kun kan ka'e December 31 jechuun dhuma ji'a suniiti yookaan immoo Jaanuwaarii 1tti calqabe. Inni kun asitti dokumentii maaliif yeroo sunitti kees definitioniidhaan epidemic jedhamee declarein taane keeziin kun immoo 10,000 ol hin dabarre biyya biraas immoo hin tatabsaane yeroo sunitti. Kanaaf Jaanuwaarii 1tiin asitti dokumentiin taane jechuudha. Garuu Jaanuwaarii 22 irraa ka'a. Yookaan amajjii 23-22 irraa ka'a. Gizee sun machumaa jechuudha biyya Chaayinaa irraa irratti biyya addunyaa biraa qabateera. Keeziin immoo 10,000 ol hoggaa deemu WHO'n akkasitti ka'a jechuudha. Kanaaf asii ka'e. Kuni laayiniin kun waan nu barsiisu jira waan sadi nu barsiisa. Tokkoffaa keeziin kun suuta deema kun. Kun baay'ee gaarii miti. Hin dagatama namni jechuudha. Suuta deema gaafa ol ka'ee iddoo kana ga'u ji'a tokkoon booda ol ka'aa deema jechuudha. Gaafa ji'a lamaffaa qabatu garmalee booda ji'a sadaffaa irratti shuutii godha jechuudha. Kanaaf kuni baay'ee nama dagachiisa. Amma an keenyan laalla. Kanaa gaditti amma keenya gara gadii deema nama dagachiisa jechuudha. Yeroo tokko ol kaanaan garuu deebisuu hin dandeenyu. Ka sadaffaa keeziin garmalee ol deemaa jira asitti dabalaa jira. Amma dhumarratti akkasa miti amma gidduu kana guyyaa lamaan kana keeziin akkas horizontaali deemu kun hir'isuu isaa argisiisa. Garuu 18 booda ol ka'ee deemaa jira. Kanaaf keeziin kun dabalaa jira malee silaati maal yaannaa
yoo akkas horizontaalii ta'e dhaabachaa deema yookaan dirrachaa deema. Keeziin kun keeziidha warri du'anis akkasuma jira. Kun biyya keenya kun kadheen gaddaati haa ta'u malee amma gizee ammaa kana 550 galeera keeziin rikkabardiin 16 handu'an 3 jechuudha. Inni kun akkasumas chaartiin kun beekamaadha. Haa ta'u malee laayinii ta'an waggaa laallu laayiniin ka Itoophiyaa ka argisiisu ka addunyaa sunirraa xinnoo adda ta'ee jira kun olaan. Kun amma look gaafa Febraarii 15 calqabe keeziin haa ta'u malee akkasitti suuta deemaa jechuudha. Kun nama dagachiisa. Look ji'a tokko ol zim jedhee suuta tokko lama sadii jedhee xinnoo dabalaa deeme amma garuu gizee ammaa kan ol ka'aa deeme achi siqee amma yeroo ammaa kana garmalee ol ka'aa deeme. Kun amma inni calqabaa kun baay'ee nama dagachiisa. Maaliif keeziin kun xinnoodha. Harcaa deema biyya alaatis haa ta'u biyya keessa. Amma garuu uummata keessa galee jira keezii riippoortii kun indeeks keez jenna. Keeziin takka ittiin argamti indeeksidha. Yookaan wanta koomunitii keessa yookaan uummata keessa jiru jechuudha. Kanaaf giraafiin kun ol ka'uunsaa baay'ee gaarii miti. Odoo horizontaalii akkasumatti dhufe haa ta'u isteebiliidha. Kun garuu instaabilitii argisiisa. Asii olee ka'aa jira keeziin dabalaa jira. Kanaaf yeroo ammaa kana akshinii yeroo itti fudhatamu argisiisa giraafiin kun jechuudha. Haa ta'uti Finfinnee keessa bichaa jennee bira darbuun gaarii miti. Finfinnee keessa haa ta'u akka Itoophiyaatti ilaalaniti. Namoonni Finfinnee irraa iddoo biraa deemu giraafiin kun immoo waan baay'ee nutti argisiisa. Dabalaa deemuunsaa kun isteebilii miti dabalaa deema keeziin guyyaa dabalaa deema booddee uummata keessa baadiyyaa keessoo gale deebisuu hin dandeenyu kan jedhu giraafiin kun argisiisaa jira. Mee al tokko asuma irratti giraafiin kun illee akkanottaa jiraatu mee Dr. Taayyeedhaan mee akka biyya keenyatti hoo amma giraafiidhaan taateewwan dhukkubichi fakkaatu maal akka fakkaatu kan Dr. Taaddaseen ibsan biyya keenya keessattis waan ta'e jabaaruutu jira. Dhukkubni kun hatattamaan ka'uu baatus dhukkubni kun lakkoofsaan dabalaa jira. Kanaaf mee xiinxalliin biyya keenya keessatti maal laaltan akkamitti laaltan dhukkubni kun garamii deemaa jira? Dr. Taayyee. Galatoom Jamaal. Akkuma duraan Dr. Taaddaseen illee kaasan dhibeen kun haa xiqqaatu haa guddatu guyyaadhaan dabalaa jira. Guyyaadhaan immoo magaalota haaraa keessatti illee mul'ataa jira jechuudha. Yeroo ammaa kana Finfinnee qofa odoo hin ta'in Dirreedawaa keessatti mul'atee jira. Jimma keessa akkasuma Adaamaa akkasumas immoo Bahar Daar keessatti illee gabaafamee jira jechuudha. Kanaaf facaatinsaa dabalaatuma deemaa. Yeroo eeggata malee kana caalaa baay'ee dabaluu danda'a kan jedhu sana baruun barbaachisaa ta'a. Sana barraan maal gochuu qabnaa? Dhibee kana ofirraa dhoowwuu hin dandeenya, ittisuu hin dandeenya, hawaasallee baraaruu hin dandeenya jechuudha. Kanaan wal qabatee maali namni baay'een akka mana oolu mootummaan illee labsii atattamaa dabarsee jira. Manni dhugaatii, manni nyaataa gaayidlaayinoota adda addaa akka hordofan darbee jira. Manneen amantaa akkasuma darbee jira. Yeroo ammaa kana keessa kan labsii mootummaan darbe san sirriitti kan hordofaa jiran manneen amantaa qofa jechuun hin danda'amu. Iddoon gabaan itti geggeeffamu, iddoon mashataan adda addaa itti gurguramu, iddoon baay'ee geejjiba wal qabatee kuni labsii sana hordofaa waan hin jirreef sun hojiirra ooluu qaba jechuudha. Yoo sana hojiirra oolchinu ta'e namni baay'een dhibee kanaan miidhamuu danda'a. Lubbuun nama baay'eelleen darbuu danda'a jechuudha. Dhibee kana by the way balleessuu hin dandeenyu. Eliminate kan jedhamu sana hin danda'amu. Garuu suppress gochuu amma karvii Dr. Taaddaseen argisiisan san gadi buusudha kan dandeenyu jechuudha. Gadi yoggaa buusnu siistema fayyaa keenyaa, sirna fayyaa keenyaa eegnaa, ogeeyyota fayyaa keenyaa eegnaa, namni baay'een akka dhukkubsatee akka mana yaalaan deemne goonaa, namni baay'een dhukkubsatees akka lubbuun isaa hin dabarre goona jechuudha. Kana gochuudhaan maybe yeroo ji'oota booda yookiin waggoota booda talaalliin argamuu danda'a yookiin immoo qorichi argamuu danda'a. Hagasitti dhibee kana yoo
facaatii isaa dhaabne malee baay'ee rakkoon irratti uumuu danda'a jechuudha. Labsiin hatattamaa yeroo hundaaf itti fufuu hin danda'u. Xiyyaarri Itoophiyaa amma dhaabbate kuni akkuma jirutti itti fufuu hin danda'u. Kanaaf yoo dhibee kana bakka jirutti kan dhaabnu ta'e malee fayyaa keenya irratti rakkoo uumaa akkasumas immoo ikoonoomii irratti rakkoo uumaa jireenya namoota baay'eetii irrattis rakkoo uumaa jechuudha. Kanaaf labsii sana hojiitti hiikuun barbaachisaadha. Ministeerri fayyaa yeroo baay'ee gorsa dabarsaa jira. Gorsa sana eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas immoo wanti guddaan kanarratti ani kaasuu barbaadu namoonni baay'een qoratamuu qabu. Namoonni amma yeroo baay'ee kan biyya alaatii dhufan hin qoratamu. Namoonni mallattoo kana argisiisanis hin qoratamu. Isaan qoratamanii yoo dhibeen irratti mul'ate isolation centerii galuu, namoonni isaanii wal qunname akkasuma hin qoratamu, akkasuma isolation centerii galuu. Haala sanaan yoo deemnee namoota dhibeen kun irratti mul'atu gara mana yaalaa geessinee han isaaniin wal qunnamtii qabus immoo akkasumatti finnee qorannee akkas uummata keessaa yoo baasne malee dhibeen kun baay'ee rakkisaadha. Yeroo dheeraadhaaf dhaloota dheeraadhaaf kan mul'atee hin beekne waan ta'eef hagam akka turuun beekamu. Ganni dhufaa jira. Ganna kana keessa baay'inni isaa dabaluu danda'a. Kanaaf ani hawaasaaf ergaan dabarsuu barbaadu gorsa ministeerri eegumsa fayyaa akkasumas sadarkaan caasan fayyaa dabarsu akkasumas immoo kan mootummaan dabarsaa jiru kana hordofuu fi hojiitti kun baay'ee murteessaadha jechuun barbaada. Dr. Toyee sitti deebi'a. Inumaa yaada wayi kaaste. Beektonni hedduun Afrikaa keessatti dhukkubni kan gabaa diqqaatee fi gabaasaa fi qorannoon isaan taasisan dandeettii isaan taasisaniitu dadhabaa waan ta'e yookaan gad-aanaa waan ta'eef kan jedhu. Isinis waa kaastanittan namoonni qorataman dabaluu qabanii kan jedhu. Yaada kana walitti araarsuudhaaf namoonnummaan qoratamaa jiran namoota akkamiiti? Namoota akkamiiti? Namoota akkamiittu qoratamaara? Namoota akkamiittu qorannoo kana keessaaf kaadhimamaara? Dandeettiin nuti yoo qorannoo maali? Hangam ga'a? Waan kanarratti utuu sirriitti addaan baafne sababa dhukkuba kan amala isaallee booda laalla. Galatoomii Jamaal. Tokkoffaa namoonni qoratamaa jiran namoota mallattoo agarsiisanii fi namoota biyyoota koronaa vaayirasiin kun keessatti mul'ate dhufaa jiran akkasumas immoo namoota dhukkubsatootan qunnamtii qaban kan qoratamaa jiranii. Yeroo ammaa kana sababa adda addaatiin warra hospitaala dhufanii mallattoon isaaniillee mallattoo koronaatiin wal fakkaatu akkasuma qoratamaa jiran jechuudha. I think qorannaan geggeeffamaa jiru namootuma qoratamuu qabantu qoratamaa jira kan jedhu yaada akkasiin qaba. Kan lammataa gaafin ati kaaste dandeettiin qorannoo keenyaa gahumsi keenya maal fakkaataa kan jedhudha. Gahumsi keenya of course akkuma duratti Dr. Taaddasan illee kaasan dhibeen kun haara'a. Chaayinaa keessatti Diseembarii bara darbee akka lakkoofsa Awuroopaatti kan mul'atedha. Sana booda ka teest qorannoon isaalleen hojjetamee maal ta'e yeroo adda addaa wanni dabalaa dhufe jechuudha. Kaapasitiin keenya dandeettiin keenya dabalaa dhufe jechuudha. Yeroo ammaa kana namoonni qoratamaa jiran gahaadhaa miti, lakkoofsi isaa gahaadhaa miti, kana caalaa qoratamuu kan qabanidha. Garuu immoo maali kan hojjetamaa jiru akkuma nu hundumtuu beeknu naannoleen adda addaa qormaata kana jalqabaa jira. Fakkeenyaaf Adaamatti jalqabanii jiru, Jimmatti jalqabanii jiru, akkasuma Bahar Daar, Maqalee, naannoo Haromayaa, Wallaggatti illee kaleessa miidiyaa irratti argaan ture. Iddoo baay'eetti babal'isaatidha kan jiranii. Jalqaba gaafa dhibeen kun mul'atu Afrikaa kibbaatitti kan saamuda ergineet qorachiisne
sana booda Ethiopian Public Health Institute'n hojii hojjeteen namoota haga murtaa'e guyyaatti qorataa ture sunis gahaan turre akkasuma Arma Warhansa Research Institute'n itti dabalamee naadii sabbataarraatti dabalameera yeroo ammaa kana babal'ifamaatidha kan jiru gahaa miti kana oli lakkoofsisaa kan ta'uu qabu garuu immoo akkasumatti daayireekshiniin ittiin deemaa jiru mootummaan baay'ee gaariidha kan jedhu sana kaasuun barbaada. Tole walitti deebina mee Dr. Taaddasetti dhufaama. Amala dhukkubicharra yoo laalle dhukkubichi kuni dhibbatti namoota dhibbaa hundumaa qabe hunda mallattoota agarsiisuu danda'a. Amala dhukkubicha kanaa kan mee ifa goonee amma hanga qorannoo keenyas dabaluu fi dhiisuu keenya akka murteessinu kan nu godhu dhukkubicha kana waan ta'eef waa'ee dhukkubicha kanaa mee haa kaasnu. Haa ta'u duraan dursee Dr. Taayyee baay'ee kabajan qabaa fi waa'ee nama isaan kaasan kana xinnoo ishee deeggaruu barbaada. Egaa namoonni faamiliin jira namni tokko qabame faamiliin isaa iskiriinii ta'uu qaba. Ittaanee namoonni kiloos kontaaktii nama sun wajjin qabu tireesii ta'a. Kees tireesing dhaalanii ilaalanii maatii isaa ta'u maatii alatti malee walitti siiqanii namni sun namni qabame sun eenyu wajjin ture maatii isaa hin qoratamu. Inni kan biraa community screening kan jedhamu jira. Amma Ameerikaan maal jedhe Trump yeroo darbee keeziin keenya dabalee community screening yaa kooneefi jedhe garuu isaa miti garuu. Community screening godhuu danda'u garuu keezii jiraannaa nuti kan godhameef argame. Kanaaf community screening inni baay'ee bal'aadha. Dandeettiin isaa kaampaasii keenya oli. Kiitii nuti qabnu, teestii nuti qabnu, haala jireenya uummata keenya moobaayiliidha iddoo tokko hin ta'anii tokkommoo lammaffaa daataan geographical locationin maappii qabu Ameerikaan namni manni tokko galmee qaba mana suniin iddoo sun teessoo bilbilte lakkoofsi suniin beekama. An keenya hin beekamu. Amma mana iddoo barbaadetti caraqaa jedhama iddoo barbaade deema kana iskiriin gochuu baay'ee ulfaataadha. Kabiraa kiitii nuti qabnu sadarkaa sun haa ta'uuti hamma danda'amaa ta'e namni shakkamu maatii wal qabatee hiriyyaa wal qabatee fira wal qabatee namni shakkamu tireesii ta'a iskiriinii ta'a. Haa ta'uuti kana jedhee eegaan xumuree booda mallattoo namni qabamuu danda'a. Achi keessaa yeroo darbe haasofneerra 2 the power of 2 or 3 or 4 jenneerra. Namni dhibbi tokko qabamee achi keessaa mallattoo argisiisu 20% achi keessaa immoo kiriitikaalii kan ta'an nama 5 yookaan 4 akkuma dura mul'isuu yaadatti namni kiriitikaal ta'e sun yookaan hin du'a yookaan maayildiitti geeddarama yookaan hin fayyu namni maayildi keezii ta'e immoo yookaan kiriitikaalii ta'a yookaan immoo fayyuu danda'a. Inni sadarkaa inni isaatu murteessaa. Comorbidity factors kan jennu kan akka dhiibbaa dhiigaa kan sukkaaraa tamboo xuuxuu dhibee sombaa nama qaban maliiginaas yookaan immoo kaanseri isaan kun waan kana xinnoo ishii saffisiisuu danda'u. Haa ta'u malee mallattoon dhukkubni namni hundi kontaaktii qabaachuu danda'a. Namni kontaaktii qabatu hundi hin qabamachuu miti. Tokkoffaa immuniitii irratti hundaa'a. Lammataa comorbidity factors kan jennu kan makaase kan namni dhibee dabalataa qabaatu miiltoo qabaatu saaxila ba'a. Kabiraa exposureidha. Kontaaktiin vaayirasiin sun konsentrationiin vaayirasiin galu hundi dhibeen fidu. Concentration sun vaarii godha. Kanaaf waan faaktarii sadan kanaan wal qabatee namni hundi hin qabamu namni kontaaktii godhes namni vaayirasiin akka godhes ni babu. 20% garuu dhibamuu hin danda'u. As keessaa immoo namni persentii 5 kiriitikaalii ta'uu danda'u jechuudha. Akkaataa biyya biyyaatiin garaagarummaa qabaachuu danda'a. Piresentii 9 Xaaliyaan keessatti, akkasitti ka'aa jiran. Ispeen keessatti akkaataa biyyiitti qabdeen hammi kiriitikaalii galee du'aatii fidu sun dabaluu danda'a. Mee asirratti ani kan biraa kan dabaluuf fedhu namoonni mallattoon agarsiisni hoo hin daddabarsu moo hin dabarsan? Yaa inni kuni baay'ee waa'een vaayirasii kana sirriitti paatoofiziyooloojiin isaa sirriitti kiliirii miti. Al tokko mee yaada nama nuu kennutu maamila seenee jedhanii hello. Hello. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Nagaa keessan Jamaal. Fayyaadha. Walaabarra eenyu jedhu? Guutuun jira. Hayyee Dr. Guutuu akkamii? Nagaa keessanii. Fayyaadha. Inuma Shawaa Lixaa irraa Baakkoo irraa kan nu bilbilte Dr. Guutuuni. Dr. Guutuun hordoffii dhukkuba kanaa irratti taasisaaruun baay'ee nama nu faana jiru. Mee dhimma kanarratti yaada qabdu Dr. Toleeraadhaafis akkasumas Dr. Taaddasaadhaafis akkasumas yaada kan kaasuu dandeessa. Asoo duraan dursee uummata amantaa kiristaanaa hundaane baga guyyaa du'aa qabu yookiin immoo sooma hiikaadhaan isin ga'e jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaan amma yeroo ammaa kana biyyi keenya addunyaanis akkuma beekamu dhukkuba baay'ee rakkisaa ta'ee fi lubbuu nama hedduu galaafataa jiru qolachuudhaaf waan qabu hunda yeroo itti
hojiirra oolchaa jirudha. Kanaan wal qabatee amma maal jechuudhaan barbaada keessumaa of eeggannoon hawaasni keenya gochuun qabu maalidha? Haalli kun haalli nuti amma keessa jiru kun maal irratti nu daangeessa maal gochuu qabnaa waan jedhu kana uummanni keenya xiinxalee hubannoo karaa miidiyaa adda addaatiin kennamu karaa ogeessa fayyaatiin kennamu akkasumas karaa qaamolee garaa garaatiin kennamu wal qabatee amma ayyaana kana wal qabatee maaltu irra caalaa maaltu godhamuu qaba kan jedhu irratti yaada kennuudhaafani. Akkuma beekamu aadaan hawaasa keenya yeroo ayyaana kanatti wajjin nyaachuu wajjin dhuguu akkasumas qalatee nyaachuu kanadha kan beekamee jiru ayyaanota adda addaa kan inni ittiin kabaju. Haa ta'uti garuu haalli amma keessa jiru kun waan nu daangessu qaba waan ta'eef daangaa kana hubatee uummanni keenya keessumaa namni yoo fayyaa qabaatedha kan inni ayyaanni borus dhufuu danda'a waggaa kan dhufuu danda'a. Inni ayyaana borus haa ta'u nyaachuus kan danda'u yoo fayyaa qabaatedha yoo lubbuun isaa oole waan ta'eef haalli amma addunyaan kunii fi haalli biyya keenya keessa jiru kun immoo yeroo itti gammanneetti nyaachaa dhugaatiidhaan akkasumas walitti baay'annee itti ooluu qabnu miti. Kanaaf maal gochuu qaba keessumaa dhimma ittisa dhukkuba kanaatiin wal qabatee tokko kan jechuu barbaadu ayyaana kanaan wal qabatee akka durii akka kaleessaa sana baay'atee mana tokkotti ollaadhaan jedhee firaan jedhee walitti qabamee nyaataaf dhugaatiidhaaf jedhee lubbuu isaa boru addunyaan kun har'a dhabaa jirtu kana wajjin dhabuu hin qabnu. Kanaafuu mana keenya keessa teenyee ayyaana jirus kabajachuu waan nyaannus nyaachuu qabna. Kanarraan kan hafe maatii keenya immoo bilbilaan haa ta'u feesbuukiin haa ta'u ergaa jiru baga gammadanii baga ittiin sigee waan jiru waliin bilbilaadhaan wal quunnamuutu irra jiraatan ala walitti qabamnee akka ayyaana kanaan dura kana kabajuu hin qabnu. Kun maalidhaa fi dhibeewwan kana daddabarsuudhaaf kallattii uumaa waan ta'eef kanarratti hubannoowwan kanaan dura jiru biratti of eeggannoo cimaa wantuma kanaan dura gochaa jiru biratti dabalannee yeroo ammaa kanatti of eeggannoo gochuu akka qabnu dabarsuun barbaada. Kan biraan wal qabatee keessumaa nyaanni nuti nyaannu nyaatota akkuma beekamu aadaan hawaasa keenya yeroo ayyaanaa kana hin qalataa hin nyaata. Kanaan wal qabatee keessumaa nyaanni nuti nyaachuu qabnu nyaata akkamiidha? Fooniin wal qabatee fakkeenyaaf foon dheedhii nyaachuu hin qabnu. Maaliif karaalee ittiin dhukkubni daddarbu keessaa tokko karaa foon dheedhiidhaan jedhamee akkuma ogeessi dabarsaa jirtu manni keenya beekuu qaba. Nyaanni nyaatamuu qabu nyaata bilcheeffamee nyaata qoratamee nyaata qulqullummaan isaa mirkanaa'e ta'uutu nyaachuu nurraa eegama jechaadha. Kanaaf of eeggannoo barbaachisa. Nyaata nyaannu kanarratti xiyyeeffannaa gootee bilcheessine sirriitti waan bilchaate nyaachuutu nurraa eegama jechaadha. Kanarraan kanaaf ayyaana jennee waanuma arganne kana eegisaa nyaannee bor dhukkuba kanaaf saaxillee maatii keenyas biyya keenyas balaan kanarra buusuun nurraan eegamu kan jedhu dabarsuu barbaadanii. Kanaan wal qabatee amma akkuma Dooktor Taaddaseenis kaasanii yeroo ammaa kana haalli biyyi keenya keessa jirtu maal fakkaata kan jedhu hubannoon hawaasa keessa jirus maal fakkaata kan jedhu sirumayyuu yeroo keeziin tokko lama argamu guyyaatti dhukkubni kun akka waan badaa jiru wayiitti amma fakkeenyaaf guyyoota lamaa sadan darbanii maal ture keezii sadiifaatu argamaa ture walitti aansee guyyaa lama taasif deema fakkeenya keessa sadii argame yeroo jedhamu gaaf tokko kaammoo sun argamee iyyuu guyyaan inni tole jedha. Kun maal agarsiisa dhukkubni kun illee akka waan badaa jirutti xiyyeeffatame kaleessa keezii meeqatu argame keezii sagaltu argame jechuudha. Kana jechuun nu dagachiisaa jira jechuudha. Nu dagachiisaa nuti akka dagannu hawaasni keenya illee waan kun biyya keessa badaa jira jedhee akka dagatu waan gochaa jiruu fi maallaa of dagachuu hin qabnu. Of hubannoon cimuu qaba. Hawaasni keenyas waan argate kana hojiirra oolchuu qaba. Keessumaa amma sadarkaa sadiitu jiru maalidha? Dhaga'uu hubachuudhaa fi hojiirra oolchuu wanti jedhamu kun sanan adda baanii beekamuu qaba. Hawaasni biyya keenya sadarkaa isa kam jira. Waan kana dhagayeera dhugaa sirriidha dhagayeera dhiibbaan dhibbatti dhagayeera. Hubannoon maal jira kan jiru hubatee dhaga'uu fi hubachuun tokko miti akka adda baasuu qabna jechuudha. Mudamma dhaga'uun uummanni hundi dhagayeera miidiyaan sirriitti hojjetaa jira OBN isaa ta'u miidiyaan kamiyyuu hojjetaa jira sirriidha dhagayeera uummanni. Garuu hubateera hubachuu jechuun maal jiru ofitti fudhatanii waan dhagaansa dhugumaa narra gahaa jedhee namni ofitti fudhachuu jechuudha hubachuu jechuudha. Edda narra gahaa jedhee hubatee maal gochuudha? Jijjiirama amalaa fiduu jechuudha. Jijjiirama amalaa fiduu jechuun dhuguma dhukkubni kun sirriidha naqaba jedhee ofitti filee jijjiirama amalaa fiduu jechuudha. Dhaga'uu hubachuu fi jijjiirama amalaa fiduu yookiin immoo jijjiirama amalaa fiduu irra gahuu jira. Kanaaf uummanni keenya dhaga'uudhaan sirriidha matoo parsantii dhibbara jirra hubachuudhaan immoo ammas gaariirra jirra garuu
jijjiirama amanaa fiduudhaaf beebaral change sana fiduu irratti garuu ammayyuu kana fuudhuusaa hubannee dhimma kana irratti dhukkubni kun jira. Keessumaa amma yeroo ammaa kana labsii yeroo muddamaa darbeera jedhamaa jira. Labsii yeroo muddamaa kun darbuyyuu waan labsii yeroo muddamaa labsamee fi qaama nageenyaatu uummata kana eega jennee hubannoo duraan kennu sana laattisuu osoo hin ta'in qaama kana bukkee dhaabannee uummata keenya dhageessisuu hubachiisuu fi jijjiirama ammalaa akka inni fidu gochuun nurraa eegama waan jirudha. Kan biraan dhimma teessi yookiin immoo qorannoo wajjin wal qabatee amma qorannoo gaggeeffamaa jiru akkuma Dooktor kaasanii namoota biyya alaa dhufanii fi kontaaktii qaban istiroo kontaaktii yookiin immoo wal tuttuqinsa qabanidhaan xiyyeeffannaa ganamaa jiru. Garuu otoo danda'ame ammas naannolee garaagaraatti akkuma duraan dubbatamaa ture Oromiyaa keessatti haa ta'u naannolee biraatti iddootti qorannoon kun gaggeeffamu hin babal'ataa jedhamaa ture. Istiir garuu akka hamma hubannoo qabutti amma ammaatti iddootti jalqabeen jiru naannoo Finfinnee alatti jechaadha. Kanaaf osoo qorannoon bakki itti qorannoon gaggeeffamu kun babal'atee Oromiyaa keessatti naannoo Amaaraatti naannoo kamitti babal'atee keesiin kun kanaa ol dabaluu hin danda'a. Soo maaliif itti deebi'amuu dadhabee rakkoo isa horsii qaban sirriidha. Haa ta'u garuu osoo keessumaa naannolee hospitaalota gurguddoo fi naannootti shakkiin kun baay'atutti osoo qorannoon kun bakkoota addaatti dabalamee keesiin kanaa ol dabaluu danda'a waan jedhu yaada waan hin qabuuf cimnee irratti hojjechuu qabna ayyaana addaa wal dhagachiisuu hin qabnu kan jedhu qaba. Gaafuma ulfaata. Baay'ee galatoomi Dooktor Guutuu baay'ee galateeffannaa. Gaafii takkas bulfadheera. Gaafii isii sana Dooktor Taaddasee itti fuftee Dooktor Taayyeetti deebi'a. Namoonni mallattoon agarsiisni hoo dhukkuba kana daddabarsanii moo dhukkuba kanas kun parsantii isaa gadi haa ta'u malee keerersi jenna. Kiroonik keerersi jenna. Haa ta'uti namoonni qaama keessa turu yeroo ammaa kana qorannoo adda addaa jira garuu sirriitti lafa qabannee Dooktor Taayyee irratti yaada kennuu danda'u. Namoonni keerersi jedhamu hin baatu. Guyyaa amma jennu kana torban lama torban sadii darbanii hambaatantu jiru. Isaan kun immuniitiin isaanii intaaktii yoo ta'e hooldii godhanii tursu garuu namatti dabarsuu danda'u. Isaan kun illee hin jiru jechuudha. Kanaaf uummanni keenya akka hin daganne amma miiltoo dhibee akkasii qaba nama akkasii haa jennu malee namni kamiyyuu miidhamuu danda'a. Parsantii wal caala malee. Isa kana uummanni akka hin daganne. Ani haa miidhamu immuniitiin qabaa jedhee miiltoo dhibee biraan qabu jedhee akka of hin daganne kun ergaa gaariidha. Kanaaf namni kamiyyuu qabuu danda'a. Haa ta'u malee immuniitii maatirii godha. Isa booda paatofiziyoolojii jedhuuti boodatti fuufna amma gaaffii mee Dooktor Taayyeetti dhufa amma. Asiin meebii Dooktor Taayyee asuma yaadatti kennan namoonni yeroo baay'ee ruumareedha. Amma BCG yookaan vaaksiinii talaallii dhibee daranyootu sobbaatti kennamu ijaa Afrikaan biyyi guddatti kana fudhataniif dhibeen kun hin qabu. Warri guddatan immoo dhibeen daranyoo sombaa hin jiru talaallii hin fudhanne kanaaf saaxilama. Ruumariin kun illee kiriirii ta'uu qaba. Qoricha adda addaa shaakallee fakkeenyaaf haadrokloorokiin jedhamu inni illee fayyada. Kanaaf amma WHO'n yookaan kiliirii godhee kan hojiirra oolchan amma hin jennetti namni ruumariidhaan akka hin daganne. Nuti talaalliin immoo oduu uumame hamma nu bira ga'utti yeroo fudhata bituu hin dandeenyu tolaan kennama. Kanaaf odoo talaallii dhumtiyyuu hojiirra oolee amma saakala jiru biyya adda addaa kanaaf uummanni keenya akka dagan Dooktor Taayyeen isa sumarratti waan kana odoo inni jedhanii gaariidha. Hayyee Dooktor Taayyee isinitti deebini waa hedduu kaasne dagannaan jira keeziin garuu dabalaa jira keezii dabalaaru kanatti keeziin dabalaa jira keeziin dabalaaru kanarratti garuu uummanni immoo nu keessa hin jiru kan jedhu shakkii qaba. Mallattoo dhukkubicha kanaan immoo otoo mallattoon agarsiisni persentii 80 olii uummata keessa jiraachuu danda'a yookaan mallattoon agarsiisanii dhukkuba kana daddarbuu danda'u kan jedhu gaafis ka'eera asirraayis akka isinis bal'inaan itti kenntan. Kan biraa immoo saayintistoonni Afriikaadhaaf sodaatanii jira. Keessattuu dureeyyoon yookaan namoonni dhimmamanii waan kanarratti hojjetan Afriikaa yeroo muraasaan booda yookaan baatii muraasaan booda bakka itti reeffa guuranii ta'uu dandeessi. Yoo deeggarsa guddaa kennuu fi baannee kan jedhanis jira. Waan kanarrattis mee kaasaati irratti xiinxallii kennaa. Eshi galatam Jamaal. Ani dubbii qulfii nama Dooktar Guutuun illeen kaase namni dhagahee jira. Waa'ee dhibee kanaa dhagahee jira. Garuu wanta dhagaye san hojiitti hiikuu jijjiirama amalaa fiduu irratti rakkoo guddaadha kan jedhu sana fudhachuun barbaachisaadha. Taajabbiin kiyyallee maali namni wanta gorsa kennamerraa harka wal fuudhuu qofa kan dhiise. Kanaan ala wanti hundumtuu
jiruun akkuma duraan turetti deemaa jira jechuudha. Kanaaf namni jijjiirama amalaa fiduu qaba. Sanarratti hubannoo uumuu, hubannoo cimsuu irratti illee miidiyaan OBNs miidiyaaleen adda addaas hojii hojjetaa jiran haaluma sanaan cimsanii itti fufuu qabu kan jedhu sana yaada kaasuun barbaada. Kan lammataa namni mallattoo hin argisiisne dhibeen kun qaama isaa keessa jiraate mallattoo hin argisiisne dhibee kana hin dabarsamoo nama biraatitti hin dabarsu kan jedhu sana Dr. Taaddasan illee yaada itti kennanii jiru. Akkuma isaan jedhan sana dhibeen kun haara'a, qorannoon adda addaa geggeeffamaa jira. Qorannoon jalqabaa riizaaltonni jalqabaa kan argisiisan hin dabarsaa kan jedhudha. Mallattoo yoon argisiisin illeen vaayirasiin kun qaama isaa keessa waan jiruuf nama hambiraatitti dabarsuu danda'a kan jedhudha. Egaa qorannaan itti fufee jira, gara fuulduraas wanti dhageenyu jiraachuu danda'a jechuudha. Kan sadaffaa waa'ee qoricha kiloorookiin, haayidrooksii kiloorookiinii jedhamu kanaadha. Yeroo baay'ee namni bitee mana ol kaawwate illee ni jira. I think dhibee kanaaf baay'ee faayidaa waan qabu natti fakkaatu. Garuu yoo ogeeyyiin fayyaa kan kennan ta'e, yoo mana yaalatitti kan kennamu ta'e akkuma sanitti itti fufuun barbaachisaadha. Yeroo ammaa qoricha waan hin qabneef yoo ogeeyyiin yaalaa kan kana kennan ta'e fudhachuun barbaachisaadha kan jedhu sana qofa yaada itti kennuun barbaada. Garuu baay'ee faayidaa guddaa kan qabudha miti. Yeroo ammaa dhibeen kun qoricha fayyisus hin qabu, talaallii ittisus hin qabu jechuudha. Sana fudhachuun barbaachisaadha. Wanti gochuu dandeenyu akka nama tokkorraa nama biraatitti hin dabarre sana hojjechuu qofa jechuudha wanti barbaachisu. Kan biraa kan Dr. Kaasan BCG akka Afrikaatittis ta'e akka biyya keenyatitti namni baay'een dhibee TB ofirraa ittisuudha jedhee daa'imarraa ittisuudha jedhee daa'immaatti BCG talaallii fudhatee jira. Yeroo ammaa kana qorattoonni tokko tokko riisarcharoonni tokko tokko hin ittisaa kan jedhu hin qabu, yaada akkasii hin qabu. Garuu yaada qulqullaa'ee miti, yaada saayintistoonni fudhatanii sirriidha, hin ittisaa, hin dhoowwaa kan jedhu akkasitti kan irratti walii galamee miti jechuudha. Sanaaf yeroo ammaa nuti qorichas talaallis kan nuti qabnu fageenya keenya eeguu, gorsa kennamu hunda fudhachuu, akkasumas immoo qulqullina harkaa maal kana eegnee dhibee kana ofirraa ittisuurraa kan hafe namoonni mallattoo argisiisan immoo qoratamanii maatii isaaniitiin addaan bahanii, hawaasa isaaniitiin addaan bahanii mana yaalaa turanii nagaan hawaasatti deebi'uu, nagaan maatitti deebi'uu irraa kan hafe qorichas ta'ee talaallinis kan dhibee kanaaf ooluu hin jiru kan jedhu sanarratti walii galuu qabnaa jechuu barbaadeen. Akkuma jette Afrikaan jalqaba kun Eeshiyaatti kan jalqabe Chaayinaadha. Naannoo Chaayinaa achuma Jaapaan, Singapoor akkasumas Kooriyaa kibbaa namoonni baay'een dhukkubsatanii turanii. Sana booda gara Awurooppaatti kan babal'ataa deeme. Awurooppaa nama baay'eedha kan dhukkubsatee lubbuu nama baay'eeti kan darbe. Sana booda immoo gara Ameerikaatti kan deeme. Ameerikaa kibbaas namni baay'een amma dhukkubsataatidha kan jiru. Kanaaf kanaaf Afrikaan yeroo ittaanu keessa amma ji'oottan dhufan kana keessa namni baay'een dhukkubsachuu danda'a kan jedhu sana akka World Health Organization dhaabbanni fayyaa addunyaa akkuma kaa'etti sana fudhannee irratti hojjennee facaatii isaa kana hir'isaa deemuudha kan nu barbaachisu. Kanaaf Afrikaan yeroo ittaanu keessa namni baay'een dhukkubsachuu danda'a kan jedhu sana fudhachuu qabnaa jechuudha. Hayyee egaa Dr. Taayyeenis waa'ee dhimma kanaa jedhanii kanaafuu dagachuu hin qabnu.
dhimmi digannaa kuni baay'ee yaaddoo nuti ta'eera. Keessattuu nuti ogeessonni dhimma kanarratti hojjechuudhaaf fi hanga dhukkubichi nama godhu waan beeknuuf baay'ee dhimmamnee isin rakkisutti yookaan gurra akka nu kennitaniif akka sammuu nu kennitaniif isin rakkisaatiin jirra. Uummanni keenya tokkollee taanaan yookaan namni tokkollee taanaan miidhameetiin addunyaa kanarraa deemuun qabu. Yoo dandeenye hanga dandeenyetti uummata kana gargaaruu yookaan lubbuu isaa oolchuuf lammummaa yookaan dirqama lammummaa qabna. Kanaaf guyyaa ayyaana kana sababeeffanneetiin waa'ee kanarratti kan haasaatiin jiru. Mee Dr. Taaddasee isinitti hin deebi'a. Asin duras kaasneerra amala dhukkubichaa kanarraayis waa hedduu kaasaatiin jira. Mee amala dhukkubichaa kana hoo kaafne waan keessatti yookaan chaayinaa keessatti yeroo ka'u yeroo duraa dhukkubicha waan irraa hin beekneef waa xiqqoo dagajnaa dhufee ture. Baay'ee sireesii dhukkubni kun akka addunyaattu kan ta'e 7 booda. Kanaafuu amma nuti keessa jiru 7 kana keessaa garuu 7 kanaan boodas sodaan jiru Afrikaan baay'ee miidhamuu dandeessi kan jedhu jira. Uummanni keenya immoo nuti dhukkubaayyuu hin qabnu akkanumaan sammuun shoroo keessaaru ogeessonni kan jedhaaru jira. Gara biraatiin immoo Ameerikaan hanga rukutamaattus dhagahaa jiru. Kana akkamiin araarsina? Haa ta'u amma asitti Dr. Taayinis kaaseera Dr. Guutuunillee yaada kenneera yaada gaarii. Haa ta'uti uummanni keenya gosa sadiitu jiru. Tokko nama hubatee waan kana hin darba namarraa hin darba kan jedhu sunii fi precaution amma jennu kana prevention jennu kana primary prevention jenna baay'ee kana odoo dhibeensi bira hin gahin ittisuu jechuudha. Isa kana of eeggatee distaansii isaa yookaan immoo fageenya isaa akkaataa harka dhiqatu waan hunda of eeggatee kan jiraatu jira. Isaan kun warra hubatan. Inni lammataa shakkii gidduu kan jiran. Vaayirasiin kun jiraachuu danda'a, jiraachuus ibsuu danda'a. Shakkii keessa jiru. Isaan kun namallee faaluu danda'u, ofillee faaluu danda'u. Ka sadaffaa umaayyuu dhibeen kun akkuma jenne kan hin jiru iddoo biraa jira, Finfinnee jira, nu bira hin gahu, tatamsaa xiqqoodha. Kanaafuu akka barbaadne jiraanna. Akka barbaadne social life keenya yookaan jijjiiruu hin dandeenyu kan jedhan jiru. Kanaaf namoota gosa sadiitu jiru jechuudha. Akka biyya keenyaatti akka Afrikaatti soo ta'e. Inni kun baay'ee gaarii miti. Kanaaf akkuma Dr. Guutuun kaasa sunitti namoonni hubachuu bichaa miti. Haa ta'uuti fakkeenyaaf South Korea fudhannu. Amma dhibeen sun dhaabatee filannootti galtee jirti. Akkamii sadarkaa kanarra gaadha. Ameerikaan akkasitti araramaa jirti. Haa ta'uuti biyyi Ameerikaa bal'aadha. Isteetii 53 qabu uummanni isaanii miliyoona 328. Haa ta'u xiqqoodha uummanni. Haa ta'u malee bal'ina jaa qabuuf to'achuu danda'u yeroo gabaabaa maaliif filaayitii jennu kuni domestic filaayitii fi international filaayitii jira. Domestic filaayitii isaanii baay'ee bal'aadha. Isteet tokkotti guyyaatti yeroo baay'ee bal'atu. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti faalamanii kan jedhu shakkii qaba. Haa ta'uti uummanni keenya yeroo dheeraatti fudhata malee faalamuun isaan baay'ee carraa guddatu jira. Kun giraafii kana ilaalaa jira. Kanaaf amma faalamnee iddoo sun argaa keenyutti eeguun irra hin jiru. Haa ta'uti of eeggannoo jennu kun harka dhiqachuu jennu kun fageenya eeguun kun haa ta'u garuu inni guddaan South Korea maaliin sadarkaa kana keessa milkoofte kan jennu tun uummata isaanii mana tursan. Totally manaan bayinaa stay at home. Mallattoo kana illee fayyadame gaarii stay at home yoo danda'ame jechuudha. Garuu rakkina qaba hin kaasna. Egaa yoo stay at home namni hundi yoo mana taa'e yoo baay'ate ji'a tokko. Maaliif vaayirasiin kun mallattoon isaa 7 baay'ee 3. Isa keessatti namni mana taa'ee mallattoo argiseetu mana yaalaa dhufa malee inni kaan hin qabamu jechuudha. Hin faallamu jechuudha. Kanaaf yoo baay'ate 7 yookaan ji'a tokko yoo mana taa'e namni rakkina kana caala dhufurra isa kanatu rakkina kana danda'u caala. Yoo mana taa'e milkaa'uu danda'a. Nama keezii qabame suntu bichaa tiriitii goota malee namni haaraan hin qabamu jechuudha. Calalteetiin namoota dhukkubsatan yaaltaa ogeessa walgeessitee yookaan bakka buufata addatti kootee namoota wal'aantee fayyisuu wal'aantaa inni kaan hin faallamu mana taa'ee hojii amma South Koreaan kana goote. Yeroo gabaabaa keessa kan godhani amma filannootti galanii hojii isaanii hojjetaa jira. Xaalaan illee keezii sun akkasuma godhani. Keeziin amma du'aatti baay'ate malee xaalaan keeziin amma ta'e hirrachaa jira. Kanaaf biyyi keenya yoo istee attoometteen rakkina tokko jira. Rakkinni sun maa inni uummanni keenya ikoonomikaan gara sadiitti qooduu dandeenya. Namni of danda'u jira. Namni immoo guyyaa guyyaan hojjetee maatii isaa deeggaruu mana kiraa kaffaluu jira. Namni immoo waan qabne karaarra jiru jira. Isaan kana akkamitti keerii goona kan jedhu sun irratti hojjechuudha. Fakkeenya nama Ameerikaan maal goote $200 nama tokkoof akka mana ta'a. Sun gochuun meebiin ulfaata mootummaatti. $200 kuma lama.
kuma lama sorry Kuma lama. kuma lama godhanii mana akka ta'an godhan. Still namni jaaba'uuf waan adda addaa tasumsee to'achuu hin dandeenye. Haa ta'uti biyya keenya kana gochuuf nama mana taa'u jechuuf waan argatu waan nyaatu qabaachuu danda'a. Qabaachuu qaba. Ka biraa warra ala jiraatan ijoollee amma kadhatanii karaa jiran kana kaampii tokkotti gashanii achitti gargaarsa uummanni illee mootummaa amma danda'u gargaaree yoo ji'a tokko istee atoom goone kontiroolii gochuu danda'a. Mee yaada kana dammaanis arraba keessan dammaanis hin qabe Dr. Taayyetti dhufa. Qormaanni amma Afrikaan qabdu keessaa kan biraa akkaataa ittiin ittisaati. Akkaataa ittisaa tokko istee hoomiidha. Istee hoomii kana immoo uummanni keenya hanga yoomii turuu danda'a. Dandeettii turmaata yookaan qooqoo ittiin jiraachuu iyyuu hin qabu. Kanaafoo qormaata ittiin ta'u yookaan falli biraa jira qorannoo isinirraa yookaan wanta isin xiinxaltanoo jiraate. Wanti qormaata Itoophiyaatti ta'u maalidha? Istee hoomiin kun labsame malee uummanni fudhatee ittiin deemuu irratti ammallee rakkinatu jira waan ta'eef. Asiin dura tiraanspoortii dhaabnaan uumaan lukaan uummanni kaadhee deeme. Uummata muraasatu kan labsii kana kabajjee seeraan eeggate. Uummata kana hunda keessaa uummata Adaamaa baay'ee galateeffadhaani. Uummanni Adaamaa sirriitti kabajjeetiin jira hanga guyyaa kaleessaaf dheengaddaa malee. Kanaaf mee qormaanni Itoophiyaa qunnamuu danda'u istee hoomii irratti yookaan ittisaa fi tooftaa kanneen irratti maal jettu? Galatoomi Jamaal baay'ee gaaffii bareedaa gaaffii sirriidhas. Namni hawaasa biyya keenyatiin mana keessan turaa jechuun rakkoo ta'uu danda'a. Akkuma amma Dooktaris kaasan namni guyyaa guyyaadhaan wanta nyaatu sana mo'achuudhaaf bahuu qaba. Namoonni karaarra jiranis akkasuma hin jiru. Garuu immoo yeroo kana keessatti namni mootummaarraa qofa eeguu odoo hin ta'in akkuma amma jalqabame namni wal deeggaruu qaba. Obboleessa isaa deeggaruu qaba. Obboleettii isaa deeggaruu qaba. Ollaa isaa deeggaruu qaba jechuudha. Kanaaf namni mana taa'aa yoo jedhame wanta nyaatu sana argachuu qaba. Ijoolleen hir'inni nyaataa qunnamuu danda'a. Namni beela'uu danda'a. Sana irratti hojjechuun barbaachisaadha. Yoomii kan kana keessaa baanu kan jette san atiinki gaaffii murteessan isaa yoo mana taa'aa jedhame namni yeroo kan bahuu danda'a. Yeroo namoonni dhibee kanaan qabaman baay'ee gadi bu'an bahuu danda'a jechuudha. Waggaa gadi bahe immoo of eeggannoo barbaachisu gochuu qaba. Tokkoffaa fageenya isaa sana eeguu qaba. Iddoo namni baay'atutti namni guftaallee noo ta'e fooxallee noo ta'e marachuu qaba. Namni hundi maaskii argachuu hin qabu. Maaskiin by the way namoonni tokko N95 maaskiin kan ogeeyyii fayyaatiif hojjetametu jira. Karaa irratti salleen godhatee kan deemu argita. Kanaaf namni wayuma qabu fooxas ta'ee guftaas ta'ee maratee akka yeroo dubbatu yeroo haxxiffatu akkasumas immoo yeroo qufa'u vaayirasiin kun isarraa akka nama biraatitti hin dabarre kan godhu sana gochuu qaba. Of eeggannoo sana gochuu qaba jechuudha. Kanaaf yoo keeziin jiru kun gadi bu'ee namni manaa bahee of eeggannoo guddaadhaan hojjetatee galuu hin danda'a. Akka yeroo duraatitti deebi'uu hin dandeenyu. By the way amma duraan yeroo nagahaa ture namni akka barbaadetti walitti hirkatee maal jedhee deemaa ture. Sanatti deebi'uudhaan dheeraadha kan nu barbaachisu. Maybe waggaa tokko nu barbaachisuu danda'a. Waggaa tokko olillee nu barbaachisuu danda'a. Hagasitti garuu gorsa kennamu haguma qorannoon adda addaa adeemsifamaa deemu wanti gorsi kennamulleen xiqqoo jijjiiramaa deemuu danda'a. Kana dura maaskiin hin barbaachisu kan jedhu yeroo baay'ee ka'aa ture. Biyyoonni tokko ammalleen hin fudhatanii garuu waayuma qaban ofitti uwwisanii deemuun barbaachisaadha. Kanaaf namaan hawaasan yeroo hunda mana ooli jechuun hin danda'amu. Garuu immoo haga danda'ametti haga keezii kana gadi buusnutti
namni akka mana turu akkasumas immoo gabaa tokko tokko awwaala akkasumas cidha kana lagachuun barbaachisaadha jechuudha. Aadaa babbareeda qabna. Aadaawwan kun hundumtuu barbaachisoota. Garuu yeroo aadaadhaaf dursa kenninuudhaa miti amma jechuudha. Wanti dursa kenninuuf dhibee kana ofirraa ittisuu, dhibee kana uummata keenya dhibee kanarraa baraaruudhaaf waan ta'eef kuni gaafa darbe aadaan bareedan sun itti fufuu danda'a. Amma garuu aadaalee kana akkuma jiranitti dhaabuun barbaachisaadha. Lubbuu namaatitu guddaadha. Namni dhukkubsachuu hin qabu. Hospitaalonni keenya namoota dhukkubsataniin crowded ta'uu hin qabani. Ogeeyyiin fayyaa nuti qabnu kanarratti qofa hojjetanii dhibee TB, dhibee busaa, dhibee HIV, dhibeewwan kaan dagachuun illee waan hin qabneef namni haga danda'ametti dhibee kanarraa of ittisee akka mana yaalaan deemne gochuudha kan qabnu. Sanarratti hojjechuu qabna kan jedhu sana kaasuuf. Hayyee isinitti deeba. Doktor amma yaada tokkotu jira. Inumaayyuu osoo yaadicha sirriitti hin beekne miidiyaanis akkanuma nafarsan. Itoophiyaan home to home koronaa testingii godhaatti kan jedhu. Inumaa miidiyaa biti. Miidiyaa biyya keessa qofaa biti hanga Aljazeeraatti waan kana dhagayeera. Itoophiyaan iskiriin kan godhaattu hanga ammaatitti 5,000 olii biti. Koronaa iskiriin kan goote. Home to home surveillance yookaan manaa manatti hojjetaan fayyaa sakatta'insi taasisaaru surveillanceedha moo qorannoo koronaati? Isa kana mee addaan baasaafi? Baay'ee amma testiin jiru baay'ee expensiveedha. Amma iddoo jirus amma seenterii amma jedhamu kan Adaamaa Jimma iddoo sunitti raabsanii achitti teessis gochuun malee community keessa akka odeeffannoo qabutti ammammaatti hin calqabne. Garuu an ta'uu qabullee jennee yaadnu teestii miti. Teestiin kun ulfaataadha. Gochuus hin dandeessu expensiveedhas. Uummatas immoo iddoo tokko hamma teestii gootee namni boru qabamuu danda'a. Kanaaf isa kana unnecessary wastageidha jechuun reesoorsii balleessuudha natti fakkaata. Yoo danda'ame Ameerikaan gootee jirti garuu hin dhaamne dhibeessu. Isaan ilaalee barachuu danda'u. Isaanis bar guutuun goone. Goone. Miiliyoona 4 qofa kan goone. Kanaafuu teestii community teestii laboratory teestii jennu kuni waan godhame miti gamma. Hagan odeeffannoo qabutti. Garuu kan ta'uu qabu isaa miti. Screening test checklistiin fudhatamee laboratory miti by the way. Gaafiif deebii checklistii gosa lama qophaa'a. Tokko family tree ka jedhamu jira. Family tree jechuun family keessa ka jiran abbaa warraa haadha warraa ijoollee family tree sun listii goota isarratti guutaa mallattoo kana qabu hin baafta. Nan family jechuun immoo kontaaktii family sun wajjin qaban isaan screen gochuudha. Haa ta'utu isa kana uummanni mallattoo argisu jira isaan kontaaktii kan qaban isi hojjetamaa jira. Case tracing jedhama. Testii mitaan hojjetamu. Amma fakkeenyaaf Finfinnee keessatti namni imala biyya alaa hin qabne yoo qabame nama sun kontaaktii eenyu qaba. Case tracing jedhama. Isaan sun testii gochuun danda'ama. Seentariitti fidanii kwaaraantaayii godhanii. Garuu uummata screen gochuun laaboraatoorii ulfaataadha hin godhamnes. Garuu waan godhamuu kanaan boodallee nan family screening test contact family jechuun family tree sun maatii tokko maatii sun wal qabatee immoo namni biraa kontaaktii kan qaban isaan sun checklistiin bahee ogeessi fayyaa training fudhatee extension fayyaa irratti hirmaatee kana community keessa galanii screen gochuun ni danda'ama. Kun surveillanceedha kun. Community diagnosisidha. Community shakkii jiru sun by the way confirmed case fi non confirmed case shakkii fi confirmed gochuun addaani by the way. Adda baastee kanaafuu nama shakkan sun community keessa deemanii screen gochuun mallattoo argisiisan achumaan nu barsiisu by the way. Home to home hoggaa deeman manaa manatti hoggaa deeman barsiisa isin kennuufi akkama Dr. Guutuun ga'e sun dabalataan uummanni hubannoo argataa jechuudha. Baadiyyaas haa ta'u magaala extensive fayyaa ta'u nama leenjee bobbaastee checklistii qopheessitee isa kana screen gochuun danda'ama. Haa ta'uti laboratory key testiidhaan community keessa galamee hojjetan odeeffannoo qabu. Injiru. Hayyee ilmoo kana biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaas gaafannee asitti affeerree ture akka tasaa guyyaan ayyaana waan ta'eef bakka ayyaana hoogganaa biiroo tu bakka kwaaraantiinii sanarratti geggeessummaadhaan hojjetaa waan ta'eef sanaaf na jala hafe kanaaf isaafis hoffoltii kennineefi mee Dr. Taayyeetti hin deebi'a.
Dr. Taye gaafii lamaan isa asii kaafne kanatti bal'istanii akka nu ibsitan yeroo ammaa tana kana community diagnosis hojjetaa ogeessa fayyaatiin hojjetamaa jira. Garuu miidiyaan osoo sirriitti ofii hubanne hawaasa gorsu jiru. Community diagnosis kana corona testing hojjetaa jedhanii fever yookaan dafqa yookaan isa qaamaa isa safaramu sana akka waan qorannoo taasisanitti kana uummata burjaajessanitu jira odeeffannoon isa kanas irratti naa deebitanii recovery jechuun maal jechuudha kan nu gaafadhaa jedhan jira. Recovery jechuun namni sun fayyee dhukkuba sanatti deebi'ee irratti hin deebi'uudha moo maal jechuudha kan jedhu kanas mee irra nu ba'a. Eshi Jamal Galatoom akkuma Dr. Taaddasan kaasanii yeroo ammaa kana biyya keenya fi manarra deemanii teestii hojjechuun barbaachisaadha miti. Wanni isaan irras hin geenye nuti laagzariidha suni waan ta'eef sanarras waan geenye hin qabnu. I think kanis miidiyaalee adda addaa irraa dhagahee jira dogongora kun. Wanti hojjetamuudha yaadame sanaayyuu haga ammaa baay'ee wanti itti deemame natti fakkaatu. Akkas ho'ina qaamaa laaluudhaan waan tokko mallattoo gaafachuudhaan manarratti hojjetamuudhaaf wanti yaadamee hin jira. Sunu Finfinnuma keessa jiraannaa wanti jalqabame hin jiru. Qorannaan akkasii sin barbaachisu garuu screeningii nama jedhame kun barbaachisaa ta'uu danda'a. Sun itti deemamuu danda'a. Gama biraatiin garuu hojjettoonni extensionii fayyaa keessumattuu baadiyyaas magaala keessas hin jiru waa lama hojjechuu danda'an. Tokkoffaa namni nama dhukkubsataa dhibee kanaatiin wal qunname barbaadanii gara mana yaalaa erguun hin danda'ama. Akkasumas immoo active case search jedhama. Namoota akkasumaan mallattoo koronaa kanaa wal qabatu kan qaban akkasuma ilaalanii gara mana yaalaa erguu danda'anii suni hojjetamuu jalqabee jira. Sunis baay'ee barbaachisaadha. Kana waggaa hojjetan immoo hojii hubannoo uumuu sanuma waliin hojjetaa jiru. Kuni carraa guddaadha akka biyya keenyatti gandaan hojjettoota extensionii fayyaa lamatu jira. Tokko kanarratti hojjetu, tokko immoo hojiiwwan fayyaa idilee irratti hojjetu. Kanaaf ani kunilleen bu'aa guddaadha kan argisiisu jedhee kanan hubadhu jechuudha. Gama biraatiin recoveryidhaan wajjin kan kaaste Jamaal namni tokko yoo fayyee egaa vaayirasiin akkuma amala isaatirraa yeroo lammaffaadhaaf baay'ee nama hin qabu yoo qabes immoo baay'ee salphaa ta'a jechuudha. Wanni isaa baay'ee gadi bu'aadha. Hospitaala deemuus hin barbaachisu akkuma qufaa ta'uu danda'a jechuudha. Garuu akkuma duraan ka'ee dhibeen kun haaraa waan ta'eef qoratamaatii jira. Ani akkanatti fakkaatutti yoo namni tokko vaayirasii kanaan qabamee dhuguma kan fayye ta'e antiboodii kan jedhamu kan qaama keenya dhibee sanarraa ittisu develop waan goonuu fi sana booda namni ittiin hin qabamu jedheetin kanan yaadu jechuudha. Namni tokko immoo kanarraa fayyee jennee hoggaa kan konfirm gochuu dandeenyu maalidhaani qorannoon qoratamee qorannoon sun negatiiv yoo ta'edha. Gara fuulduraa garuu antiboodiin yookiin immoo qaama immunitii qaama dhibee kan ofirraa ittisu develop gochuu isaa kan ilaalu teestiin adda addaa hojjetamaa jira. Yeroo xiqqoo hin fudhatanatti fakkaataa biyya keenya galutti sana booda garuu eenyutu antiboodii kana qabaa eenyutu dhuguma dhibee kanarraa fayye kan jedhu sirriitti kan nutti argisiisu ta'a jechuudha. Ayyee mee doktor fuuldura keenya maal ta'a waa'ee dhukkoo kanaa wal qabatee? Egaa namni tokkoffaa amma yeroo ammaa kan ciqamu mootummaa fi ogeessa fayyaati. Uummanni illee nu wajjin hiriiruu qaba. Yaada kana fudhachuu qaba. Gorsa jennu kana amma danda'amaa ta'etti hojiirra oolchuu qaba. Kalammataa dhibeen kun talaallii hin qabu, qoricha hin qabu. Hagammaatti kan mirkanaa'e hin jiru. Egaa vaayirasiin akkuma HIVti. Vaayirasiin gosa RNA kan jennu kun qaama keenya keessa gaafa galu DNA of gargaaruu qaba. Kun paatoofiziyooloojii mataa isaa qaba.
Kanaaf dhibee kana kan ittisu talaaliin hin argamnetti qorichi kana fayyisu hin argamnetti yeroo hammaa kana kan hojjetamuu qaba kaamma jennu kana jechuudha. Kanaaf uummanni dhaggeeffachuu qaba hojiirra oolchuu qaba. Dhibeen kun akka dhaabatu giraafiin kun akka gaddeebi'u yoo dhaabachuu baatellee haga ta'e akka gadi bu'u gochuun wajjin hojjennaa jechuudha. Kanaaf waan mootummaan baasullee dhaggeeffatanii hojiirra oolchuu waan nuti jennu dhaggeeffachuun gaariidha kan jedhu yaada qaba. Hamma ammaatti kan mirkanaa'e talaallis haa ta'u qorichi jaan jirreef uummanni of dagachuu hin qabu. Iddoo kana jedha nu bira hin geenye jedhee of dagachuu hin qabu. Kanaaf hamma danda'amaa ta'etti of baraaruudhaaf baay'ee qabeenyi biyya tokko uummata. Uummanni jiraannaan jiraanne to'annaan maaltu jira. Kanaaf uummanni keenya namni tokkoyyuu miidhamuu hin qabu. Hin jaalanne uummata keenya. Kanaaf akka gosa fayyaatti kan ergaa dabarsu waan jedhamu kun salphaa miti. Kan addunyaatti arginu kana kan achi kunnoo jedhan nu bira gahuun isaa nafu. Kanammoo akka nu bira hin geenye kan kadhanna. Haa ta'u malee wanta hojiirra oolchinee ittisnee hojiitti bobbaa'uu qabna. Kana ofirra dheeressinee yeroo baay'ee fudhannee waan biraa qarshiinis miidhamee namnis miidhamee ikoonomiin miidhamee waa hedduutu bada. Kanaafuu uummanni keenya wal dhaggeeffachuu qabna. Ayyaana gaarii jedhaa dabalatee jiru. Dr. Taayyee mee dhukkuba kanaan wal qabatee fuuldurri keenya maal fakkaataa kan jedhu isiniin jedhee ka'e gaafiin tokkoffaan kana gaafiin lammaffaan qaama mootummaa isa olii jiru mee yaadaan barreeffamaanis kennuufii dandeessan dhaamsa yookaan gorsa. Qaamni mootummaa irra jallaa jiru immoo akkasumas ogeeyyiin fayyaa gadi jiran mee dhaamsa akkamii kennituuf gaafii lamaan kanaan xumuraana. Okay, galatoomii Jamaal. Fuuldura keenya dhibee kanaan wal qabatee wanti jiru anaaf akkanatti mul'atutti waan hojjennu fakkaata. Ergaawwan darban gorsawwan darban yoo hojiitti kan jijjiirru ta'e dhibeen kun gadi bu'aa facaatiisaa baay'ee gadi buusuu dandeenya. Yoo haaluma amma jalqabne kanaan itti fufnu ta'e immoo dhibeen kun baay'achaa deemaa babal'achaa deemaa lubbuu nama baay'ee miidhuu danda'a. Kanaaf fuuldura keenya wanni jiru hojii keenya fakkaataa kan jedhu sana kaasuun barbaada. Gama biraatiin ani yaa'u caasan fayyaa hojii baay'ee gaariidha kan hojjetaa jiru. Fakkeenyaaf qorannaa babal'isuu irratti yeroo dheeraa fudhatee jira. Garuu amma naannolee adda addaa naannolee hunda irratti almost babal'ataatidha kan jiru. Amma wanti bal'achuu qabu fakkeenyaaf naannoo hoggaa Jibuutiidhaa namni seenu, Somaaleedhaa hoggaa namni seenu, karaa Moyyaalee hoggaa Keeniyaadhaa namni galu, karaa Matammaa maal Suudaanii namni hoggaa galu. Iddoo sana irratti illeen qorannaan dhaabbachuu qabaa. Namni qoratamee qofa biyya keenya keessa galuu qabaa. Karaa xiyyaara namni dhufu qofa odoo hin ta'in konkolaataadhaanis miilaanis namni galu karaa Dirree Dawaa namni dhufu maal kuni qoratamuu qabaa kan jedhu I think mootummaan sanattis yaadaa jira natti fakkaata. Sana ergaan ani qabu. Ogeeyyii fayyaatiif kabaja guddaadha kanan qabu. Hojii guddaadha kan hojjetaa jiranii namoota dhibee kanaan shakkaman kan dhibee kanaan dhukkubsatan illeen sirriitti fudhatanii yaala baay'ee gaarii ta'e kennaatidha kan jiranii. Sanaaf immoo meeshaaleen barbaachisan guutamuu qabu. Sana caasan fayyaa gubbaarraa haga jechuun naannootitti ispeeshaalii meeshaalee kana guutuu fi qabaa. Garuu hojii baay'ee boonsaa kan hojjetaa jiranidha. Sadarkaa gajjalaatti sadarkaa hawaasaa hojjetoonni extensionii fayyaas akkasuma hojii kana irratti bobba'uu jalqabanii jiru. Akkuma amma jalqaban kanaan dhibee TB, dhibee HIV akkasumas dhibee busaa irratti wanta akkaatuma hojjetaa turre saniin akkuma dhibeewwan kana bal'inaan mo'achaa turre sana kanas akka mo'annutti akka hojjetan ergaa dabarsuun barbaada. Egaa akkuma jedhe ogeeyyii fayyaatii gubbaarraa aga garjalaatitti kabaja guddaadha kanan qabu. Ayyaana gaarii isaaniif akka ta'u hawwaa. Akkuma waliigalaatitti uummata Itoophiyaatiif ayyaana gaarii nuufaa ta'u. Bara dhufummoo dhibee kana to'annaa jala oolchinee haala gaariidhaan maatii keenya waliin hiriyoota keenya waliin an dabarsinu nu haa godhu. Baay'ee galatooma.
Hayyee Dr. Taayyee harka wal fuudhuun silaa hin jiru. Kanaafuu nagaa nuu ta'a. Hayyee. Ishi galatoomaa Jamaal. Hayyee fayyaa nuu ta'a. Isin jaalladha. Ayyaana gaarii. Tole. Isinis asumadha. Harka wal fuudhuun keenya. Nagaan kaa yaa wal argina yeroo dheeraa turre garuu. Tole. Nagaatti taaddee nagaa. Ayyaana gaarii. Hayyee. Hordoftoota amantaa kiristaanaa hundaan irra deebiidhaan baga ayyaana Faasigaa ittiin isin ga'e isin jechaatiin ergaan qaba. Dhukkubni koronaa gurraan dhageessanittan ijaan argitanittan vaayirasicha osoo hin taane akka nama godhaaru jechuudha. Akkasumas maatii keessaayis namoonni hedduun dhukkubsatee argineerra nurras ga'eera jechuudha. Abshaalaan namaa kan namarraa bare kan ofirraa bare biti. Kanaafuu abshaalaa ta'uu qabna. Abshaalaa yoo taane dhukkuba kana hallayatti yookaan fageenyatti arginee irraa fagaachuudhaaf ogeessonni waan jedhan sirriitti eeggachuu qabna. Dhukkubni tokko har'a na bira jiraachuu dhiisuu mala. Boru eenyuu wajjin akka ol waan hin beekneef boru nama isa irraa fudhachuu mala. Kanaafuu namootni keenya akkaataa walitti dhufeenya keenyaa akkaataa ogeessi jedhaniin fageenya keenya haa eegnu. Harka wal fuudhuu dhaabneerra aadaa sana akkanatti jijjiirreerra isuma sanaan itti hafuunu. Yeroo waliin nyaannu saanii adda adda baafnee haa nyaannu. Ayyaana waan ta'eef nyaadhaa quufaa kan qabeef kan hin qabneef laadhaa. Sammuudhaaf akkasumas keessoo keessaniif gammachuu argattan. Hiyyeessi innis waan qabdurraa ayyaana kana galateeffachaa kabajuun siifis akkasumas waloo keenyaafis gaarii ta'a. Obsi barbaachisaadha jechuudhaaf. Kanaaf ani hanga ammatti dhaamsa kana isiniif kan kenne Jamaal Argooti. Hojjettoota OBN hunda wajjin ammas irra deebiidhaan baga ayyaana Faasigaa itti isin geessin jedha. Guyyaan kun guyyaa gammachuu, guyyaa badhaadhinaa, guyyaa jaalalaa akka isiniif ta'u, dhukkuba kana immoo injifannoon waggaa dhufu ayyaana Faasigaa akka kabajnu abdiin qabaa, horaa bulaa, fayyaa naa ta'a. Kaayoon keenya fayya buleessummaa keessaniif dhimmamuudha.